Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii oduuf odeeffannoo har'aan qabannee kan giddugala bahaa irratti xiyyeeffatee waraana deemaa jiruun oduu saffisaa har'aaf qabanne isin biraan geenyaa. Akka saffisaa isin bira ga'uuf ammoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan toora chaanaalii yuutuubii keenyaatti makamaa. Iraan haleellaa Israa'el irratti raawwataa jiraachuun dhagahame. Oduma wal qabatu gamasanii dhagahameen gareen Filisxeen kun furguggiifamuu misaa'ila Iraan gootummaa jechuun ibse. Biyya Libaanosii keessatti lammiileen Itoophiyaa akka hamaa rakkachaa jiraachuun himame. Bal'ina oduu har'aatiif qabannetti yoo ceenu, Iraan haleellaa kanaan dura hin argamne banuun misaa'iloota dhibbaan lakkaa'aman bakkeewwan guutuu Israa'elii keessatti argaman irratti xiyyeeffate. Balalli hojii waraanaa kanaa ifa ta'uu baatus hanga ammaatti wanti uummataaf ifa ta'e kunooti. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ibsa baaseen haleellaan kun ajjeechaa namoota Gaazaa fi Libaanos keessatti raawwatame akkasumas ajjeechaa hoogganaa Hizbullaa Hassan Nasrallah fi ajajaa IRGC Abbas Nilforoshaan torbaan darbee Beeruut fi Hamaas keessatti raawwatameef deebii kennaa jedheera. Hoogganaan Ismaa'il Haniyyaa jalqaba bara kanaa Teheraan keessatti ajjeefamee ture. Ibsichi misaa'iloonni kunneen Israa'el keessatti galmoota waraanaa fi nageenya murteessoo ta'an irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibseera. Waraanni Israa'el yeroo haleellaa kanatti namoonni guutuu biyyattii keessa jiran gaddisaa keessa akka turanii fi ajajeera. Waraanni kun misaa'ila paalastikii 180 Iraan furguggeeftee keessaa lakkoofsa guddaa akka addaan kutee ibsuun Ameerikaan ittisa Israa'elii irrattis hirmaatteetti jedheera. Akkasumas asitti dhiibbaan addaan baafamee giddugaleessa Israa'el keessattii fi kanneen biroo hedduun kibba Israa'el keessatti akka jiran ibseera. Haleellaa kanaan dura Iraan baatii eeblaa keessa Israa'el irratti raawwatte irraa adda ta'ee misaa'iloonni har'a beeksisaa xiqqoo malee kan darbataman yoo ta'u, kunis Ameerikaaf michoonni ishee yeroo gara Israa'elii deemaa jiranitti piroojeektiilee kana addaan kutuuf yeroo xiqqaa kenneera. White House akka jedhetti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden waraanni Ameerikaa ittisa Israa'el haleellaa Iraan irraa akka gargaaruu fi misaa'ila Israa'el irratti xiyyeeffatee akka kuffisu qajeelfama kenne jedheera. Misaa'iloonni gara Israa'eliitti qajeelan Joordaanii fi West Baankii irratti mul'ataniiru. Oduma wal qabatu gamasanii dhagahameen gareen Filisxeen kun furguggiifamuu misaa'ila Iraan gootummaa jechuun ibse. Uummanni fi mootummaan guutuu naannichaa Israa'elii waliin wal duraa dhaabbachuuf akka tokko ta'an dhaamsa dabarseera. Deebiin kabajamaa Iraan kun diina Ziyoonistii fi mootummaa faashistii isheef ergaa cimaa shororkeessummaa isaanii duubatti deebisuu fi to'achuuf gargaaru ta'uu isaa mirkaneessina jechuun Hamaas ibsa kennee dubbateera.
Gama biraan immoo Joordaanii fi Iraaq haleellaa kana hordofuun yeroodhaaf naannoo qilleensa isaanii cufaniiru. Libaanos sa'aatii 2f tiraafiika qilleensa ishee akka cufte kanaan dura gabaasnee turre. Israa'el yeroo gabaabaaf tiraafiika qilleensaa dhaabsistee turte, garuu erga haleellaan kun xumuramee booda balallii eegalteetti. Oduu xumuraaf qabanneen biyya Libaanosii keessatti lammiileen Itoophiyaa akka hamaa rakkachaa jiraachuun himame. Aanga'oonni Libaanosii akka jedhanitti haleellaa qilleensarraa Israa'el torbaan darbee namoonni 1,000 ol yoo ajjeefaman miiliyoona kan ta'an mana jireenyaa isaanii irraa baqataniiru jedhan. Israa'el haleellaa qilleensaa Libaanos irratti raawwattu itti fufuu qofaa osoo hin taane duula lafoo geggeessuu jalqabuu ishees ibsiteetti. Hoogganaa ittaanaa Hizbollaa ammoo loltoota Israa'el gara daangaa isaanii seenuu ofirraa qolachuuf qophii ta'uu beeksisan. Sababii waraana kanaatiinis akkuma lammiilee biyyattii kaan lammiileen Itoophiyaa Libaanos keessatti argaman dhukaasaa fi dhoo'insa kallattii garaagaraatiin dhagahaa jiraachuu dubbatu. Miidhaa haleellaan qilleensaa kun qaqqabsiisuun namoonni daandii irra buluu eegalaniiru. Lammiileen Itoophiyaa BBC'n dubbisee Alam akka jettutti naannoo Libaanos kan haleellaa cimaan irratti raawwatamu keessaa bahuudhaan sanbata darbee gara magaalaa guddoo biyyattii Beeruut seenuun bakka Hamraa jedhamutti taahattee akka jirtu dubbatti. Mana keenya fuulduratti haleellaan raawwatee foddaa caccabee kufe naasuudhaan osoo homaa hin qabatin callifnee bahe jetti. Mucaa baatii 4 tan qaba isheedhuma butee bahe. Amma mana namaatti siiqnee jirra jetti. Jiraataa kan turte abbaa warraa ishee lammii Suudaan waliin akka turee fi dhoohinsichaan booda mana isaaniitti bahanii mana nama biraatti akka daahatan himti. Nagaan ni bu'a jennee eegnee turre, nagaan garuu hin jiru, itti badaa dhufe. Waaqni nu haa eegu jechuun yaaddoo itti uumame ibsiti Alam. Haleellaan raawwatamaa jiru sochii biyyattii keessa ture gufachiisuun alatti iddoon hojii cufaa waan ta'eef hojii ittiin waan ittiin oolamu argamu hojjechuun hin danda'amne jechuun rakkoorra jiraachuu kaafti. Iddoon hojii cufaadha. Hojii yoo barbaadnu hin jiru. Mana hiriyyaa abbaa manaa koo jirra. Mana kireeffamu hin arganne. Kanneen iddoo turtii dhabanuu daandii irra rafaa jiranis jiru jechuun dubbatti. Oduun keenya karraaf qabannee kanumaa turtii gaarii qabaadha.